Ashama akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota ijoollee Oromoo viidiyoo kana sheerii godhaa Kiyaar Bashir biraan naagaa amma liivii seenee invaayitii siifan erganaan jedhee odoo invaayitiin an ergin irraa ba'e liivirraa hojii isaa waan beekuuf kijiba isaa waan beekuuf jechuudha. Guyyaa har'aa waggaa tokkoffaa haacee kabajuudhaaf du'a haacee kabajuudhaaf walitti qabamnee odoo nuti jirru odoo shorxaan hin dhufin shorxaan dhufe jedhee dhiyeessee gale jechuudha. Uummata Dubaay keessatti walitti qabamtan yoon kijibe koomentii jala naa barreessaa dhiyeessee gale. Oduu kabaja haaceef qabda ta'e dungoo haaceef odoo hin qabsiisin eessitee hin galtu. Qabsoon amma du'aatitti asirra sabboonummaa jechuun haga du'aatitti hojiin agarsiisudha afaan qofaanii miti. Ija kiyyaanan argina bukkeedhaa dhiyeessee gale. An dhalaan osoo an taa'u dhiira ta'ee rarraafatee odoo deemuu dhiyeessee gale jechuudha. Asirra ba'ee liivirra ba'ee haacaaluu jedha garuu afaan keessan hin jirtu. Haaceen lubbuu isaan nu laate. Haacee koo mana hidhaa seenne maal afaan qofaan maa qabsoof.